silaa warra baaleetiif galatatu malee. Warri galatan beeyni warri mataa sun sumaa warri seeraan faallaa bololaan taakkuuf dhundhumaa ijan qabduuf tasumaa dantaa ofiitiif malee silaa ummata baaleetiif galatatu malee. Paarkiin gaarren Baalee kan inni jalqabe bara 1962tti Baaleetu tikfatee jabeessee eeggatee beeksise addunyaatti imaanaa dabarsee abbarraa ilmatti ifaajee qaamarraa hanga aarsaa lubbuutti hanga ibiddaan keessa gubachuutti ofirraan qusanne kunoo hanga irraatti. Har'a gidirfamee dubbiin ta'uu faallaa mirgisaa dhiibamee dhidhiibamuu caalaa silaa warra Baaleetiif galatatu mala. Mootummaa Oromooti maqaa yoo kaafamu garuu mirgi Oromootaa tasan kabajamu qabeenyi isaa saamamuu lafarraa dhiibamuu dirqamaan buqqisuu manni isaa diigamuu biqiltuu mukaa gaditti mirgi isaa laallamuu hanga harree biyya keenyaa Oromoon hin kabajamu. Lammii biyya biraatu nurra kabajamaa dirqamaan nurraa saamamee imaamaraatiif gurguramaa lammiileen biyya biraa kabajaan nyaachifamaa keenna lafuma isaatu giddiin irraa kaafama. Keenna rakkoon dachaadha dhaloonni baruuf cinqama manni barnootaa dhabamnaan gaaddisa barsiifama kaanii manni isaa diigamnaan bokkaan alattumama inni kaan rakkoo nageenyaa fi bahee galuuf cinqama akka bofaa dhaanamee dirree irratti ajjeefama. Silaa waan baay'eetu jira kan biyyaaf hojjetamu hanga nurraa saamamee biyya alaatiif gurguramu warra garaa okkoteetti kun ittiin dhaga'amu warra waan garaa yaadu akka harree wadalaa waa'ee manamummaatu isaaniif hin galu sila malee silaa warra Baaleetiif galatatu mala.